Welcome to Grade 9 Biology. Unit 1 Part 2. Baga nagaan kana barnoota biology kutaa 9 boqonnaa takkaffaa paartii lammaffaa nagaan dhuftan jecha. So arra waa'ee tools of biologist kan eegallu wajjin eegallu takka tokko afur jechuudha. Maturii tanarraa eegalla jechuudha. So meeshaalee biologistoota hedduu jira kanneen keessaa tokko tokko hojii ilaalla jechuudha. So jalqaba irratti egaa objektiivii jira jechuudha. Yeroo hunda mata duree tokko tokko mata duree kitaaba kanarra jirtu hundi jalatti jechuudha waa'ee objektiivii jechuudha. Maal jechuun objektiivii jechuun barnoota takka mata duree takka tokko afurii waa'ee tools of biologist kana jalatti ifa barattee fitte booda gaafii ati deebisuu danda'u qabdu jechuudha. Ifa mata duree kana jalatti barumsa baratte booda gaafii ati deebisuu danda'u qabdu. Fakkeenyaaf identify the major tools of biologist. Meeshaalee biologistoota beekamoo himuu qabda jechuudha. Ifa barnoota kana leessanii tan ifa baratte booda jechuudha. Inni itti aanu describe the function of identified biologist tools. Dalagaalee gartee meeshaa garaagaraa tan biologistoonni itti fayyadaman maqaa isaanii fi dalagaa funkshinii isaanii adda kan baasu jechuudha. So biologists use different types of tools in laboratory and fields for scientific investigation. So laboratory keessattii fi yeroo fiildii yookaan immoo dirree qorannootti yeroo baatti laboratory keessaa yeroo bakka lakkeen garaagaraa bakka gartee balfi garaagaraa jiru maayikirooorgaazimoota garaagaraatii fi bineensota garaagaraa ilbiisota ta'uu danda'a gartee bineensota gurguddaa ta'uu danda'a yeroo fiildiitti bayan meeshaalee isaan itti fayyadaman hojii ilaalla jechuudha. So scientific investigation yookaan immoo qorannaa argannoo saayinsawaa argachuuf meeshaalee kana fayyadamu saayinsistoonni. So saayinsistoonni akkasitti baayoloojii keessatti hubannu baayolojistoota gaa'e. Saayinsistoota waa'ee baayoloojiidhaa qoratu jechuudha baayolojistoota jechuuni. So some of the tools are used for measuring, some are used for observation, and some are used for culturing microorganisms. Meeshaaleen saayinsistoonni itti fayyadaman tokko tokko miijir godhuuf yookaan immoo madaaluudhaaf kan gargaaru tokko tokko immoo wantoota garaagaraa lubbu qabeeyyii garaagaraa ittiin ilaaluudhaaf observation yoo ta'u inni kun immoo garri isaa culturing microorganism itti horsiisuudhaaf kan oolan ta'a meeshaaleen baayolojistoonni itti fayyadamu kan tools of biologist jennee barachuu deemnu kun jechuudha. Okay, 1.41 laboratory tools of biologist. Meeshaalee baayolojistoota kan laboratory keessatti baayolojistoonni itti fayyadamu ilaalla jechuudha. Okay, the first one, lens. Lensii harkaati gaa'e. Meeshaalee laboratory keessatti baayolojistoonni itti fayyadamu. Most cells cannot be seen with the naked eye. Irra caalaan seelota ija teenyaan arguu hin dandeenyu jenna. Ija teenyaan argamuu hin danda'u. So waan kana ta'eef hand lens fayyadamna jechuudha. A hand lens has a higher magnification than our naked eye. Lensiin harkaa dandeettii guddisuu baay'ee guddaa qaba jechuudha ija teenyarra. Ija teenyarra dandeettii guddisuu isa guddaa baay'ee guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu yeroo hand lensii fayyadamnu waan ijaan arguu hin dandeenye arguu danda'uu keenya jechuudha. Okay, it consists of convex lens fixed within a circular metallic loop. Maal keessa qaba? Lensii konveksii ta'e kan keessaa qabu kan meeshaa sibiilaa kan sarkil ta'e yookaan immoo geengoo katee ittiin kan irraa tolfame irraa argamaa jechuudha. And akkasumas is attached to a metallic or wooden handle. Kan inni wal qabatee yookaan irraa tolfamee jiru meetaalikii yookaan mukarraa ta'uu danda'a jechuudha. Haandii leensii jechuudha. Leensiin kun
yookaan sibiila wal qabatee uumamuu danda'a yookaan immoo mukarraa tolfamee attaayitamee ta'uu danda'a jechuu isaati. Okay. Sorry. The main function of hand lens is to provide enlarged image of the object. Dalagaa guddoon hand lensiin harkaa nu fayyadu maal godha? Fakkaattii wantoota ilaaluu barbaanne san guddiseet enlarge image mul'iseeti if jalatti akka nutti agarru taasisaa jechuudha. But hand lens is not sufficient to observe the detail in cell. Garuu hand lensiin harkaa akkuma beekamu sirriitti adda baasee caasaa seelota adda baasee nu himu, garuu seelii taachiisaa dootiin sun seelii taachiisaa adda nu baasa jechuudha. Waan iji teenya hin garre tuqaa wayii takka fakkeessee nu agarsiisaa jechuudha. Garuu caasaa isaa tokko tokkotti adda guuree nu agarsiisuu danda'u jechuu akka maayikirooskoopiitti jechuudha. So faayidaan hand lensiidhaa kanuma jechuudha. Wantoota silaa xiqqoo guddaa ta'an kan gargaarsa iji teenyaatiin arguu hin dandeenye hand lensiidhaan leensi harkaatiin arguu dandeenya jechuudha. So caasaa isaallee adda baafnee beekuu nu mul'isuu baate arguu danda'udha jechuudha. Hagas takka akka agarruuf nu fayyadaa jechuudha leensiin harkaa. Okay, there is a need for providing high magnification tools such as microscope. Sababa kana ta'eef sababa leensiin harkaa caasaa seeliidhaa detail godhee sirriitti adda baasee nu mul'ifneef maaltu nu barbaachisa? Meeshaa baay'ee caasaa seela kana guddisee adda nu baasu kan akka maayikirooskooppii kanaatu nu barbaachisaa jechuudha. So look, this is the hand lens. Leensi harkaati kun amma leensiin harkaa gaama asirratti amma fireemu naannoo itti marfamu jechuudha. Kun immoo leensi konveksi ta'etu fakkaatti akka mul'atu nu taasisa jechuudha. Inni itti aanu haandiliidha. Kun pilaastika irraa ijaaramu, kun immoo bifa gilaasii yookaan immoo wantoota akka burcuqootiin irraa ijaarame jechuudha. So kanaafuu leensi kana fayyadamnee yeroo bakka garaagaraa deemnu yeroo wantoota garaagaraa leensi kan jala keenye iji teenya ilaallu ni argina jechuudha. Caasaa akka maayikirooskooppiitti caasaa seelota adda baafnee beekuu baannullee seelota ta'uusaa yookaan immoo wantoota lubbuu qaban ta'uusaa nu mul'isuu isaati jechuudha leensiin kun. Kana faayidaan isaa. So kana fakkaata kun fiijarii kana kunis akka tiiviidha. Okay, asirratti activity fi attention fi fide attention kanarratti the important function of microscope is magnification and resolution. Yeroo hundee kitaaba kana gubbaa attention fi kiitarmii jira. Haadira akka biran kunne yeroo kitaaba asirratti dubbiftanii adda baatu qabdan jechuudha. Waa'ee jechoota quqquuffii ta'e wantoota hintii qabu asirra isin bifa attention paartii attentionii jalaa fi paartii kiiboordii jalatti kiitarmii jalatti jechuudha. So kun ammaan tana waa'ee maayikirooskooppii define godha jechuudha. Faayidaa guddaa maayikirooskooppii irraa argannu jee magnification dandeettii guddisuu maayikirooskoopiiti. Magnification jechuun resolution yookaan immoo resolving power dandeettii fakkaattii guddisisan qulqulleessee caasaa isaa adda guuree mul'isuu jechuudha. Kan dandeettii maayikirooskooppiin qabu kan akka fakkaattii isa jalatti argannu kan arguu dandeenyu kan nu godhu dandeettii lamaan kana qaba maayikirooskooppiin. The power of magnification and the power of resolving power. The power of resolution kana jechuudha. Magnification fakkaattii takka guddisee doot godhee tuqaa guddoo fakkeessee mul'isa. Resolving power yookaan dandeettii maayikirooskooppii kana resolution qabu kun immoo faan ajismantiidhaan jechuudha. Fakkaattiin sun
adii cittee keessoon isaa ifee mul'atu caasan isaa ifee mul'atu jechuudha. So kana jechuudha. Magnification is the number of times larger than image is than the real size of the object. So asirratti gaa magnificationiin kun baay'ee guddisa jechuudha. Fakkii xiqqoo xiqqoo takka baay'ee fakkii tuqaa guddaa godhee dhakaa irratti xiqqaa taa'u kan ijaan hin mul'anne dandeettii maayikirooskooppii magnifiikeeshinii kanaan maaltu akkam ta'a? Dhakaa guddaa akka gaaraa ta'ee taa'utu mul'ata jechuudha. Kun dandeettii maayikirooskooppii isaa magnifiikeeshin jennu kana. So karaa dandeettii maayikirooskooppii risoluushinii kanaan immoo kan dhufnu can be defined as the ability to distinguish between two separate points. Dandeettii maayikirooskooppiin fakkaattii tuqaa wayii takka adda baasee caasaa adda guuree mul'isuuti jechuudha. Dandeettii resolution power yookaan resolving poweriin kun kana jechuudha. Dandeettii lamaan kana waan qabuuf maayikirooskooppiin tokko maayikiroo orgaanizimoota garee maayikiroo lubbu qabeeyyii seelqeentii kana arguu kan dandeenyuuf sababa dandeettii magnifiikeeshiniitii fi dandeettii resolving power yookaan immoo resolution kana qabuuf jechuudha. Maayikirooskooppiin kan filatamaa ta'e baayolojistootaan jaalatamaa ta'e riisarchii garaagaraatiif ittiin fayyadamaniif jechuudha. So kunis caasaa maayikirooskooppiiti. Caasaa maayikirooskooppii gaa akkuma beekamu luka asirratti gaa eyepiece jaa kan ija keenya ilaallu kana kan inni adda baasu. Inni itti aanu resolving nose piece. Resolving power jechuun kunis akkasumatti kun carrying arm kan harkaan qabattee jechuudha. Harkaan qabattee deemtanii jechuudha. Harkaan qabattee deemtanii fakkaatee harkaan qabattee maayikirooskooppii bakka deemtuun jechuudha. Objective lens leensii objektiivii taate sadeen tana jechuudha. Tan dandeettii guddisuudhaaf adda garaagaraa qabdu jechuudha. Stage control bakka islaayidii kaayyattu jechuudha. Bakka islaayidii kaayyattee lafa fakkaattii ilaaluu barbaadan jalatti ilaaltu jechuudha. So kun isteejiidha. Kun isteejii isaati jechuudha. Kun immoo kan isteejii san kontirool godhu yookaan immoo kan qabee taa'u jechuudha. Isteej kilipsiin kun immoo bakka sararri ifaatiin keessaan ol ba'uu deemu jechuudha. Coarse focusing kun immoo kan sossoof yeroo fakkaattii jala keenyas ni sossoofna jechuudha. Isa kana ulee gadi sossoofneti akka fakkaattii sun iftaatee mul'atu kan nu taasisu jechuudha. Fine focusing kunis akkasumatti ifaan akka sirriitti keessaan ol ba'uu fi akka fakkaattii sun qulqullootu kan taasisu yoo ta'u kondensarii kun immoo kondensar adjustmentii immoo ifaan as jalaan ol ba'u kun akka sirriitti kallattii sarara ifaa diriiraa ta'een akka inni fakkaattii san keessa dabru kan taasisu jechuudha. So inni diyaafiramiin kunis isa shirri godhanii sirriitti akka ifaa keessaan ol dabree fakkiin sun mul'atu taasisu jechuudha. So kana fakkaata qaamni maayikirooskooppiidha. So one of the most important tools of biologist is a microscope. Meeshaaleen baayolojistoonni baay'inaan akka barbaadan maaliif maayikirooskooppii kan bakka maayikirooskooppii baayolojistoonni waa'ee baayolojii waa'ee lubbu qabeeyyii garaagaraa caasaa garaagaraa seelii garaagaraa waan qorataniif meeshaan akka farditti isaan barbaachisu maayikirooskooppiidha. Is a main biological tools in microscope is the main biological tools that used for biologists elsewhere anywhere. Akkana inni jecha gabaabaa kanaan istaatimentii kanaan biroo qotuu dandeenya jechuudha. So a microscope is an instrument used to study objects that are too small to be seen with a naked eye. Microscope meeshaa wantoota objektii garaagaraa fayyaduuf qo'achuuf fayyadu ta'ee meeshaa akkam ta'e objektii akkam taate fakkaattii baay'ee xiqqoo taate tan dhiiteenyaan mul'atu hin dandeenye. San argisiisuudhaaf nu fayyada. Meeshaa baay'ee barbaachisaa baayoloojii keessatti maayikirooskooppiin key pointiidha jechuudha. Key tool jennaan. The microscope magnifies the image of small object making them visible to human eye. Maayikirooskooppiin dandeettii fakkii takka guddiseet akka iji namaa agartu akka iji teenyi agartu
kataasisuudha jee meeshaa baay'ee barbaachisaadha ta'uu isaati asirratti himu gochiin kuni. For example, fakkeenyaaf microscope are used to observe the shape of bacteria. Microscopiin sheepii yookaan boca bakteeriyaa argisiisuuf nu fayyadaa jee. Akkasumas boca fangasii akkasumas boca paraasaayitoota garaagaraa protozaa hunda paatoojiinoota garaagaraa jechuudha. Isaan hunda mul'isuuf nu fayyadaa jee microscopiin. So there are several kinds of microscope. So kanaafuu ifa faayidaa microscopii akkasitti adda baafne booda meeshaalee microscopiin kun gosa meeqa jira adda baafna jechuudha. So several kinds of microscope jira. The major types are light microscope and electron microscope. Light microscope fi electron microscope itti bakka lamaan kanatti adda qoodannaa jechuudha microscope kana. Maalitu hundune dandeettii guddisuu inni qabuu fi dandeettii fakkaattii qulqulleessuu inni qabu hunduunee bakka lamatti qoonnaa jechuudha. Maal jennee light microscope jennee akkasumas inni lammaffaa electron microscope jennee bakka lamaan kanatti qoodannee jechuudha. Okay, a light microscope. A light microscope is called the microscope because it uses a beam of light to view a specimen. Gosa light microscope jennuun kun gosa microscope ta'ee kan fakkaatii isa jalatti ilaalu san mul'isuudhaaf maal fayyadama? Beam of light fayyadama. Sarara ifaa caasaa kan xiyya ifaa nu fayyada jechuudha. Xiyya ifaatu keessa oloo darraa jechuudha. So fakkaatii light microscope jalatti fakkaata kan ilaaluudhaaf maaltu nu barbaachisa? Sarara ifaa kan stage jalaan kondensarii keessa oloo dabree islaayitii san keessa dabree okular lensii keessa dabree objective lensii keessa dabree san booda okular lensii dhaqee lensii ijaatiin keessa dabree irratti narra qubatee san booda fakkiin sun akka inni mul'atu kan taasisu sarara ifaatu barbaachisa. Beam of light sarara ifaatu barbaachisaa jechuudha arguudhaaf. So there are two types of light microscope. Light microscope gosa lamaatu jira jee. Simple light microscope and which consists of a single lens, while a compound light microscope which consists of two or more glass lenses. Light microscope kana akkaataa lensii inni irraa qabu irratti hundaa'ee bakka lama qoonna. Tokkoffaan gosa microscope salphaa jennu jechuudha. Kan maal of keessaa qabu? Single lensii takka qofa kan keessaa qabu light microscope yookaan simple microscope jennaan. Fakkeenyaaf haandi lensii reemtu arma walitti ilaallee lensii keessa ilaallee gosa simple microscope jechuudha. So while a compound light microscope consists of two or more glass lenses. Compound microscope jennee kan nuti qoonnu kun immoo gosa lensii lamaa fi sanii ol qabaachuu danda'a jechuudha keessaa. So kanaafuu a compound light microscope is the most common microscope used in biology. Gosa compound microscope dha kun gosa microscope kan biologistoonni baay'ee fayyadamanii biology keessatti gahee guddaa taphatudha jechuudha. It consists of two lens system. Two lens system yookaan lensii lamarraa ijaaramee jira qaamni isaati. A combination of lenses to magnify the image of an object up to 2000 times. Lensii lama qabaachuudhaan wajjin qabatee compound light microscope kun dandeettii guddisuu fakkaattii isa jala kaa'amtee harka 2000 guddisuu danda'a jechuudha. Harka 2000 guddiseet iji teenya akka agartu taasisuu danda'a jechuudha. Each lens has a different magnifying power. Lensiin hundinuu dandeettii fakkaattii guddisuudha garaagaraa qaban jechuudha. A compound light microscope with a single eye piece is called monocular jedhama. Maaliif compound light microscope gartee single eye piece lensii iji teenya qofaan laalu keessa qofa qabu ka jiru monocular microscope jennaan jechuudha. Kan
ocular lensii qofa leensii ija keenyatti ilaallu qofa kan keessaa qabu monocular microscope kennaa jechuudha. One with two eye piece is said to be binocular. Gosti microscope kan fakkaattii takka arguudhaaf jechuudha. Ija keenya lamaaniin yookaan immoo bootaa ija keenya lamaaniin ilaaluu dandeenyu yoo qabaate ocular lensii kana jechuudha. Ocular lensii kana fakkeenyaaf inni kun jechuudha. Gosa maaliiti? Gosa monoculaariiti. Ija keenya tokko qofaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Gosti microscope kanaa ta'e kan sarara lama qabu kan asii ocular lensii eebba lama qabu kan ija keenya lamaan ilaaluu dandeenyu yoo jiraate maal jennaani? Binocular microscope jennaan jechuudha. Okay, when we observe an image under light microscope, light rays are focused. Light rays are focused on the image on the microscope slide. Kana jechuudha yeroo light microscope saphaa kan keessatti fakkaattii yeroo ilaallu jee sararri ifaa eessatti dhaqa imeejii microscope slide microscope gubbaa jiru sanitti san keessa dabreeti ija keenya dhaqaa jechuudha. Sararri ifaa. This light which transmits through the specimen is then focused by two types of lenses. Sararri ifaa kan specimenii keessa yeroo dabru kun leensii gosa lamaa qabaa jee. Gosti leensii gosa lamaa sun known as eye and objective lens. Leensii ijaatii fi ocular lensii yookaan leensii ijaatii fi yookaan immoo objective lens keessa dabraa jechuudha sararri sun. So ifa akkasitti dabre booda the enlarged produced by these two lenses leensota lamaan keessa dabruu kan keessatti maal godha? Yookaan ni guddata jechuudha. Fakkiin sun guddata jechuudha. Leensota lamaan kanaan. A compound light microscope magnification is the product of eye, ocular lens, and objective lens times by 10 eyepiece and times by 40 objective lens. The total magnification is 100 times. So asirratti gaa formulaadha kun amma dandeettii guddisuu compound microscope dha kuni magnification isaa maal godha? Eye lensii yookaan ocular lensii ija keenyatti as olaantu tana jechuudha. Ocular lensii ija keenyatti olaantu dandeettii guddisuu lensii ija keenyatti olaantu parsantii 10 guddifti harka 10 guddifti jechuudha. Dandeettii guddisuu objective lensii dha jechuudha. Objective lensiin parsantii 40 harka 40 guddisa jechuudha. Isaan lamaan kana waliin baay'ifneeti dandeettii guddisuu microscope walii gala arganna jechuudha. Meeqa arganna? 400 arganna. Akkamitti? Fakkeenyaaf asirratti magnification asirratti akkam goota 10 fi laal asirratti akkamti argatan seete total magnification isaa jechuudha. 400 akkamitti seete dandeettii guddisuu eye lens dha, eyepiece lens times by dandeettii guddisuu objective lensiti. Yeroo liin baay'ifte walii gala maal 400 argatta jechuudha. So M is equal to I times objective. I times objective. Kana jechuudha. Kanaafuu haala kanaan dalagama jechuudha formula isaa M is equal to
m square to I times hayina objective distance. So tanaafu argate dhibba afur argatu isaati jechuudha. M magnification total magnification microscope yoomtu in kun maal bakka bu'a? Eyepiece lens dha bakka bu'a. Dandeettii guddisuu eyepiece lens dha jechuudha. On kuni dandeettii guddisuu objective lens ti. So bakka tana 10 keessa bakka tana 40 keessa yoo baay'ifte dhibba afur argatta jechuudha. So kana fakkaata jechuudha. Haala kanaan daleetii yeroo bifa kooshiitiin kooshii qormaata irra yoo isinii dhufe haala kanaan daleetii jechuudha. Okay, inni itti aanu electron microscope dha. Electron microscope. So electron microscope ilaalla. Electron microscope on the other hand use a beam of electron. Beamii electronii fudhata jechuudha. A beam of electron. Beamii electronii fudhata jechuudha. Yoo maal ta'e? Yoo fakkii takka nu mul'isuuf yoo barbaade maal godha? Electron microscopiin kuni maal fayyadama jechuudha? Fakkii takka si jalatti argachuudhaaf beam of electron yaa electronii barbaada. Akka isa salphaa electron light microscope yookaan compound microscope sanitti sarara ifaa waan barbaadu jechuudha. So beam of electron barbaada jechuudha. Maal godhuuf? Fakkii takka isa jalatti arguudhaaf. So instead of beam of light bakka beam of light dha jechuudha. Kan inni barbaadu kan inni fedhu maali? Beam of electron dha jechuudha. And the electromagnet instead of glass glass lens osoo hin taane maal barbaada jechuudha? Keessoo qaama isaa electromagnetii barbaada jechuudha. Meeshaan keessoo isaa kan fakkiin akka mul'atu taasisu jechuudha. So to enlarge the image of an object fakkaatii wayii takka guddisuudhaaf kana barbaada jechuudha. Meeshaa electromagnetii fi electromagnetic bakka silaa compound electron microscope keessatti glass lens fayyadamnami. Lensii glass irraa uumamtee fayyadamaa jirra. Fayyadamne jechuudha keessatti bakka sanii maal fayyadamna? Electron microscope jalatti electromagnetii fayyadamna jechuudha. So sarara yaa electroniitii fi electromagnetiitu nu barbaachisaa jechuudha. Fakkii takka salphatti electron microscopeedhaan adda baafnee arguuf jechuudha. These microscope provide a higher magnification. Look, microscope electron microscope jedhamu higher magnification maalirra? Light microscope irra kan inni kennuu danda'u jechuudha. So are used for observing extremely small microorganisms such as virus. Look, sababa dandeettii guddisuu electron microscopein light microscope harka kuma meeqan caaluuf wantoota baay'ee xixiqqaatan kan bakteeriyaa irratti xixiqqaatan jechuudha. Jarmoota yookaan paartikilii bakteeriyaa irratti xixiqqaatan fakkeenyaaf kan akka vaayirasii kana jechuudha. Vaayirasiin baay'ee xiqqoodha akkuma beekamu bakteeriyaa caalaa isiitu baay'ee xiqqoodha. Paartikilii baay'ee xiqqoodha. It is amazing particle. Vaayirasiin paartikilii ajaa'ibaa ta'an amazing yookaan nama ajaa'ibsiiftudha. Ta'e yeroo qaama namaa keessattuu qaama lubbuu qabeeyyii keessattuu lubbuu horattu yeroo qaama lubbuu qabeeyyii keessa baatu paartikilii wayii taatu lubbuu hin qabne jechuudha. So caasaa akka vaayirasoota kana sirriitti adda baaftee beekuudhaaf maal si barbaachisa? Electron microscope si barbaachisa jechuudha. So compound microscopein garaagaraa keessa yeroo kan faarmaasii garaagaraa kilinika garaagaraa keessa xixiqqaan nuti shirshii goonee ilaallu kun vaayirasii mul'isuu hin danda'u jechuudha. Mul'isuu hin danda'u caasaa isiidhaa sirriitti adda baasee mul'isuu hin danda'u electron microscope mul'isaa jechuudha. So kanaaf electron microscopein biyyoota gurguddatan keessatti malee biyyoota xixiqqoo akka biyya keenyaa keessatti haga lakkoofsaatti akka qubaan lakkaa'amutu jira malee
hin jiru jechuudha. Finfinnumaa fi dirraa fi kana jiraata malee bakka magaalaa guutuu keessaa hin jiraatu jechuudha. Hin jiru jechuudha. Baay'ee qaalii waan ta'eef. Kanaafuu namni tokko yoo akka malee dhukkubsate wanni ispeesimin yookaan immoo balfi isarraa fuudhamu wanni biyya alatti ergamuuf tanaaf jechuudha. Adda ba'uu hin danda'u dhukkubni sun meeshaa cimtuu barbaachisaa jechuudha. So tanaafuu kana fakkaata jechuudha. So aktiviitii kana inni ijaa bakka har'aaf nuuf ga'a. Yeroo biraa walitti deebina. Nagaatti.